Harallee akkuma isin argitan kana majlisa hedduu bareedu meetira 12 kan meetiriin takkaatti birrii 9,200 ta'e hedduu rakkasa jechuudha. Akkasuma qumsaaxinii laamneetii irraa dalagamu. Laamneetii jechuun maali warri jettanii gaaffii isinitti ta'e laamneetii jechuun immidee fi abbaa 18 tokkoffaa laamneetii jechuun qalamii harkaan dibamu osoo hin taane akka faafrikaan dibee baasu. Hedduu bareedaa akka ta'e sadarkaa tokkoffaa ka eeggate kararri isin barbaadaniin kan jiru jechaadha. Kan argachuudhaaf gara Zulaa Maashoo dhufuun dirqama keessa waan ta'eef koottatii keessan dubbisaa isiniin jedha. Akkasuma miidhagfi qalamii harkaan diban barbaadanii kalaamneetii barbaadanii na biratti ni argattan isiniin jedha. Koottatii nu dubbisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Zulaa Maashoo zirra jirtu bakka jirtan nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha kan biyya keessaa fi kan biyya laallee kan irraa kan hin talaallee hundi keessan fi kan bakkuma jirtan nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu warroonni aga ammaatti Zulaa Izosh jabaadhu abdiin kutinni jettanii abdiinatti horaana jajjabeessitanii hanga ammaa sin nageettanii hedduu sin galateeffadhaa umrinaa dheeradhaa sin jedha warroonni maatii kiyyaa taatan hiriyoota keessan sheer gochuudhaan akkuma seentaniin viidiyoo kiyya kana laayikii tuqaa sin jedha warroonni maatii naaf hin taane maatii ta'uudhaaf subscribe godhaa sin jedha yoo isin subscribe gootanii maatii naaf taatan achi booda viidiyoon kiyya angadhiisu hunduu viidiyoon babbareedaan viidiyoon akkam namatti tolu isin qaqqaba isin jedha yoo biyaansi meeshaan angadhiisu kun isin fayyaduu baateellee hiriyoota keessan fayyaduu mala waan ta'eef hiriyoota keessan sheer godhaati qoodaa fi isin jedha akkuma san argitan kana majlisa hedduu bareedu argitanii kararri isaa akka bareedu waan isin argaartanii ani isinitti himu. Akkuma isin argitan kana majlisni keenya akkana fakkaata isin jedha hedduu bareeda maashaallah kararri isaa akkam namatti tolu laalaa isin jedha filannoon nama hundaa tokko miti hin beekama kun beekamaadha waan ta'eef filannoo kiyya filannoo keessan ta'uu dhaba akkuma isin argitan kana ammaana adaraa akkuma ofii keetee jaalatutti kararri hin bareeda jedhe awwaa hundumaa sirratti dhiisee fedhuma kan keeti wantuma sitti tole na dalaysisnaan jette anillee obboleetii teenna haala kanaan gammachiisuuf jechadha majlisa akkana bareedu kana haala kanaan akkanatti bareechisee fi meetira tokkoon kararri isaallee kararri ajaa'iba hedduu bareedu jechuudha mani kan kee irraallee kadeema obboleetti qaalii haala isin argitan kanaan akkanatti qalbiisi gammachiisee jira jechuudha akka bareedu laala isinillee warroonni filannoo keessan majlisa kanneen akkana bareedu kana ta'e akkasumas filannoo keessan namni ana filattan narraan koottaa ajajadhaa isin jedha akkuma isin beektanii meeshaa hedduu babbareedu ka qalbii keessan isin bohaarsu ka irraa gammaddanii akkasuma ka dadhabbii keessan ofirratti irraa laaltanii irraa bohaartanii dadhabbii keessan irratti dagattanii meeshaa babbareedaa jechuudha meeshaa ajaa'iba kana isiniif dalaynee maatii keessan bira akka gaariitti isinii geessina waan ta'eef meetirii tokko majlisni kun meetiriin takkatti birrii 9,000 fi birrii 200 hin beektanii namoonni hin beeknellee asumaan dhagaa isin jedha meetiriin takkatti birrii 9,000 fi 200 jechuudha obboleettiin teenya qaaliin haala kanaan jechuudha majlisa meetira 12 haala kanaan ajajattee jirte jechuudha isin meetira 12 illee barbaadan jaaloo barbaadan torballee barbaadan 8 illee akkasuma 12 fi 6 jedduu jiru hunduma isaa yoo barbaadani teebiliin waliin isinii kennama malee kophatti irratti hin bitattan isin jedha teebilii ajaa'ibaatu dalagamee wajjin isinii kennama akkasuma magaraja maachii majlisa kana akkasuma minxaafii maachii majlisa kana namoonni barbaadan illee Zulaa Maashoo biraan ni argattu isin jedha akkasuma meeshaa hedduu babbareedu meeshaalee kushiinaa keessa jechuudha maal kana qofaa miti wantuma barbaadan maatii keessaniif kennaa uffata irraa kennuu barbaadan akkasuma uffata bittinii akkasuma gaafa gallee keessummaa nutti dhufti waan keessummaa kennatti galfannu yoo binne baasin nutti ol baha namoonni jettanii ana bira ajajattanii akka gaariitti suufarraa barbaadanii uffata bittinirraa barbaadanii minxaafirraa barbaadanii hamaamaarraa wantuma kamuu jechaadha caammaarraa wanti qalbiin keessan si yaadda jechuudha kan nama guddaa ka'e ka daa'imaa ta'e akkasuma ofii keessaniifillee habaayaa garaagaraa bitachuu yoo barbaadan habaayaa ijoolleen biyya gara suudii faa jirtu biyya biraa jirtu habaayaa dubaayii barbaadne namni jettan narraan dhuftanii bitachuu ni dandeettan isin jedha akka gaarii isiniif bita ittaansee qumsaaxinii laamineetiidhaan dalagame haala kanaan qabadhee isin dhiyaadhee jira jechuudha akkuma isin argitan kana qumatiin isaa meetira 2 fi saantii 40 akkuma isin argitan kana qumsaaxinii hedduu guddaa ta'e maashaallah ajaa'iba jechuudha
Asbiratti jechuudha. Laamneetiin maali yoo jettanii gaafisnitti ta'uu mala. Laamneetti jechuun osoo qalamii hin dibini qalamii faafrikaan dibee baasu jechaadha. Kararii barbaadanii kararii kana qofaa miti inni kun kireemidha. Kararii isin barbaadanii jechuudha. Laamneetti jechuun faafrikaan qalamii dibee baasa jechuudha. Qalamiin faafrikaan dibuu fi kan harki namaa dibu garaagarummaa isaan beektan. Laamneetti jechuun hedduu orijinaalii jechuudha. Meeshaa biyya alaatti jechuudha. Laamneetiin amma warroonni biyya alaa laamneetiidhaan dalaganii ijoolleen mana madaamii jirtan hundi keessanuyyuu hin beeytanii laamneetiidhaan dalagamaa. Laamneetii jechuun akka faafrikaan hojjatee baasetti jechuudha. Keessi isaa ta'e ala ta'e hundi isaayyuu jechuudha argitanii hedduu bareeda akka dibame jechuudha argitanii. Laamneetii jechuun akkanatti keessaa fi duubni isaallee faafrika dibee baasa malee nu oomiti jechuudha. Hedduu orijinaalii jechuudha. Qalamiin isaa hin haqataa maaliin hin jiru. Akkasuma masaabaan isaa guutuun isaa tansharataatii argitanii tansharataatiidha. As baanuufillee cufuufillee isin hin dhibu tansharataatii waan ta'eef meeshaa orijinaali kwaalitii namoonni barbaadanii akkasuma masqammacaa koonfartii akkasuma indilimsii garaagaraa keessa guurachuu barbaadanii hamsoola algaa waan barbaadaniif jechuudha. Laamneetii irraa ka dalagame jechuudha. Akkuma sana argitan kana cinaan tokkochi isaa madaddaraa ka ta'e jechuudha. Jalaa kaasee hanga gubbaatti madaddaraa gurguddaa sanuu madaddaraa babal'aa ka ta'e jechuudha. Uffata keessanillee akka isin jala hin caccabne seeraan kaa'uuf jechuudha. Qumsaaxinii hedduu orijinaalii taate jalaaf gubbaanillee cufaa qabdu jechuudha. Akkuma sana argitan kana maashaallaadha. Laamneetii jechuun irra deebiin himaa qalamii jechuudha. Faafrikaatu dibee baasa malee nu hin dibnu. Hedduu orijinaalii ta'e imideeffiin isaallee tokkoffaa jechuudha. Abbaa 18 jechuun imideeffii tokkoffaa macarrashaati. Imideeffiin tokkoffaan isa caalu eenyumaayyuu hin jiru jechuudha. Macarrasha tokkoffaati jecha namni isa kana barbaadan gara Zulaa Maashoo dhufuudhaan anarraa argachuu ni dandeettanis ni jedha. Namni isa arganna jettanii soixanii kanaan dura qabdanii ana biratti argamaa na biraan argattanis ni jedha. Kana qofaa miti yoo barbaadan kanaan yoo barbaadan imideeffiidhaan yoo barbaadan laamneetiidhaan ka barbaadanii na biratti argattanis ni jedha. Qalamiin isaarraa hin faffaqamu hanga barbaadan yoo isin jalaa qoshooshee hanga barbaadan dhiixanillee irraa hin faqqamu isin jalaallee hin basaabasus ni jedha. Meeshaa kana na biratti argachuu dandeettanii subscribe like share godhaa.